Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo ashamaa qophii qorqortii siyaasaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf hayyuu Oromoo tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elmootii ogeessota raadiyoo fi televizyiinii arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uuni. Egaa hayyuun Oromoo nuti qabannee isiniif dhiyaannee Piroofeesar Mahammad Hassani. Hayyeen Piroofeesar baga nagaan dhuftan. Jaaldaandii baga nagaan nu eeydan na afeeruu keessaniif hedduu galatoomaan ja'a. Hayyee affeerraa keenya kabajanii dhiyaachuu keessaniif Piroofeesar guddoo galatoomaa isiniin jechaa gaaffilee keenyatti ceenaa gaaffilee keenyaa tokko lamaan kaasuudhaanii kan na waliin turu Jaal Xiiqii Dhugaasaa na waliin jira. Egaa gara gaaffii keenyaatti fullaana. Hayyeen Piroofeesar erga bara 2018 as deddeebinee kan dhageenyu tokko qabsoon bilisummaa Oromoo butamee jira kan jedhantu jira. Dhugumaa qabsoon bilisummaa Oromoo butamee inni biraan sirni bilisiginnaa yookaan PP'n qabsoo bilisummaa Oromootiin aangootti ol ba'ee kan jedhan illee ni dhaga'ama. Dhuguma qabsoon bilisummaa Oromoodhaa abbaa irree aangootti ol baasuudhaaf taasifamaa ture kana warri jedhan yakka bilisiginnaanii uummata Oromoof saboota biroo irratti raawwachaa jiruuf ture Oromoo ifaaluu Oromootti hidhuun ta'uu kanarratti maal jettu? Jaaldaandii hedduu galatoomi gaafiin lachuu babbareedduu naan deebisaa san durammoo waa takkaan ibsuu barbaada akka gaariitti dirree baasee gaafii ta'e gaafii bareeddu gaafii yerooti gaafuma bareeddu na gaafatte san durammoo laal irra guddaan nama keenyaa kan hin beekne ummanni Oromoo dur ummata bilisa ture amata 145 dura ummata bilisa ture ummata if bulchuu ture ummata mootummaa isaanii ka adda addaa qabaachuu ture annama seenaati waan qabatamaa gubbarratti evidence waan jira saniin dubbadha obboleessa kiyya ummata bilisa ture saniitu ummata if kabaju kan ollalleen kabaju ummata jayna ummata beekamaa gaafa Afrikaa keessatti ummata saniitu booda cabbe qawween cabbe seenaa dheertuu qawwee wasana hin qabneen cabbe ummanni keenya gaafa san qawween cabbeeti har'allee amata 145 booda qawween hidhatanii ummata keenya cabsuu eegalan laal dura kan cabsuu barbaadan akkuma dubbiin tun namaa galtuuf hin ja'a ummata Oromoo ka Walloo keessa jiru amata 170 dura Walloo keessa irra guddaan nama ummata Oromoo turan ummata afaan keenya dubbatu ummata amantilleen muslimaa ummata san turan obboleessa kiyya ummata mootummaa adda addaa qabaachuu turan walluma keessatti mootummaa adda addaa qabaachuu turan bilisa turan jechuu barbaadeeti irra bobbahaniiti dura nama Teewodiroos ja'aniin kan dur emperor ja'anii yaaman amma maqaa hun kaasanii maaliif maqaa isaan kaafne amma illiitiin Amaaraa inni nama qimaanti tahee arkame akkamitti qimaanti jayna keenya guddaa keenya jaanii akkamitti dubbanna jaanii numa callisan ammaan tana gaafa bira akka gaariitti dubbachuu ni danda'amti. Anyway har'a lola wasana hin qabneetu ummata qimaanti irrallee ummata Teewodiroos as baasellee badii wasana hin qabneetu isaan irra deema. Ummata keenya siifin gabaabsa ummata Oromoo ka Walloo yoggaa 35 qabsoo irra godhaniiti eegas booda dura Teewodiroos Yohaannis booda Minilik irra wal tahaniiti laal akka lakkoofsa faranjitti 1878 dirree boruu meedaa afaan Amaaraatiin bakka ja'anitti waa sadii irratti wal ta'an sadeen keessaa ta ummata keenya laaltu takka maal jedhan seeta ummanni Oromoo
ka islaama walloo keessa jiru amata lama keessatti amantii isaanii jijjiiruu qaban ka amantii Oromoo ka dur jala deeman amata tokko keessatti yoo tana godhamuu baate yoo waa biyyaa bahan yoo waa tarkaanfii wasana qabneetu irra fudhatama ni gataman jechuu beeyta. Ummanni dirqiin hedduun isaanii amantii isaanii jijjiiranii nuti amaara jedhanii amaarummaa fudhatanii jiraatan. Tana maaliif hin je'aseeta? Qabsoon har'aan tana ummata Oromoo ka walloo ka isaanirra deemu lola dur ummata sanirra godhamee hedduu isaanii garagalchan akkamitti namni afaan Oromoo dubbatu namni aan Oromoo juu namni muslimaa akkamitti biyya tana keessa jiraate jedhanii kanaaf irra bobba'anii tana matatti naa qabadhu ummata Oromoo ka Sintaraa ka Shawaa isaanirrattis qabsoo wasana hin qabne godhan obboleessa kiyya siifin gabaabsa qabsoo wasana hin qabne laal isaan cabsuuf kan eegalan akka lakkoofsa faranjiitti 1820 gama eeriyaa sanirraa hi eegalan nama Sahala Sillaasee jedhaniin akaakoo Minilikiitu lola san eegale lola wasana hin qabne ama waliigala siifin gabaabsaa waan akaakoon eegale Minilik fixuuf amata 45 irraa fixe ummata Oromoo kanuma tuulamaa ka Shawaa keessa jiru cabsuun kan nama keenya waj laal namni seenaa barreesse nama Atsma Gorgis jedhaniin matsaafa amata 110 dura barreesse tokko san keessatti maal jedhaseeta Sahala Sillaaseen amatatti tarasadii lola ummata Oromoo ka ollaa isarra geggeessaa warri lola irratti qabamu kun gabrataha laal san bira dabraniiti ijoolleen xixiqqoon amata 14 ka amata 15 16 loltuu jala deemanii ummata keenya kan qaban akkamitti isaan ummata keenya billawaan diruu baanaan diruu practice irra godhanii tana maaliif hin sitti hima seeta ummata balleeysuu cabsuu ummanni if jibbee akka harka kennee isaan jalatti galu godhuu barbaadaniiti jechuu barbaadeeti laaftutti miti ummanni ifirra lole laal ummanni dura dachirraa kaasan ummata Oromoo ka tuulamaa ka naannoo Finfinneeti har'aan tana zamana wayyaaneetii ol taraa 50 oluu caaluu danda'a ummata Oromoo ka naannoo Finfinnee jiru dachirraa ilmaahu wanni gurguratan faabrikaan guddoon takka warri biltsiginnaa karaan isaan itti maallaqa argatan ummata san dachirraa kaasu dachii san gurguru tana maaliif hin sinja laal Itoophiyaan biyya impaayera Minilik kan jaare impaayera jaare impaayerri ideoloojiin isaanii akkatti deema yaadni sun hanqa ammatti hin jijjiiramne hanqa ammatti impaayerri seenaa ilma namaa keessatti impaayerri tokko yoggayyuu ni kufa ni bada laal hanqa 1974 gaafaan an yuunivarsitii baruu turetti Itoophiyaan impaayar jedhanii raadiyoonaan gaazexaan wanni katabamu abbaan barbaade waan biyya san irratti waan barreeffame hanqa 1974 yoo kan laalan taate impaayarri kan jaarame gama 1900 basically around 1900 hanqa 1974 Itoophiyaan impaayar jechuu turan booda dargiin yogguu Haile Sillaasee kuffiftee mootummaa qabattu illiitiin amaaraa ta'ala jirtu ni baran waan duudadu impaayera duudadu jira maaliif seenaa ilma namaa keessatti impaayerri cuftinuu ni kufa kana jecha maqaasan gorsaniiti dargi impaayera ka ji'u droopi godhanii akka Ethiopian Republic Democratic Republic yaani
dimokiraasiin maddii hin baane fuunfachuu hin dandahanii hin fuunfataniihu konseptumaa hin fudhatanii. Anyway, maal jechuu barbaadeeti seeta laal. Impaayerri badii uummata Oromoo irra ijaarame har'allee yaanni sun namni biyya san keessa jiru keessaa uummanni Oromoo namummaa isaa dhiisee, aadaa isaa dhiisee, afaan isaa dhiisee, amantii ortodoksii fudhatee biyya san keessa akka jiraatu san malee hin dandahamtu. Lolli har'aan tana ka wasana hin qabne ka uummata keenya irratti godhamu basically uummata keenya cabsuu qawween cabsuu qofa kan hin ta'in uummanni keenya if tuffatee an har'a booda'an Oromoo ta'uun dhiisaa nama biraatiin ta'a jedhee akka ummata if dagate, akka ummata if tuffate, akkasitti akka jiraatu gartee. Tana maaliif hin deddeebisee sii kaasa seeta obboleessa kiyya. Har'a ummanni keenya ifirra lolaa jira. San akka gaariitti booda yoo yeroo jiraatte dubbanna. Sirni sun akka laalcha kiyyatti abadan ummata keenya irratti hin deebu. Ammoo isaan sani kan ummata keenya irra deebisaa jiran. Si fixuuf resistaansii ummata keenya laal Minilik ummata Oromoo ka Arsii cabsuu qofa yoggaa torbarraa fixa obboleessa kiyya. Tun waan bal'inatti katabamee jiru badii wasana hin qabne isaanirra geessee san bira dabranii bal laal ummatni Oromoo ka Arsii qawwee takka kan hin qabaatin Minilik qawwee kuma meeqa ka qabu tara sadii moohanii taraa takka arihanii hanqa Mojo magaalaa amma Mojo jettu tan bakka saniin gahan gartee hammas takka ifirratti resist godhan turan jechuu barbaadeeti. Waan hedduu Minilik hedduu aarsanii nama Raas Daargee jedhaniin kafira Minilik booda maal godhe seeta ummata Azool irratti nama kuma meeqa guyyaa tokkotti fixee san bira dabranii waan seenaa ilma namaa keessatti hin ta'in warra lola irratti qabame. Dhiira harka mirgaa yoo miila mirgaa dubartii lola irratti qabamte harma muruu laal seenaa biyya sanii seenaa Abisiiniyaa keessatti harka muruun waan barame. Teewodiroos muruu ture. Isa duraas biyya isaanii keessatti feudal lordiin tokko harka ni mura waan barame. Yohaannisis muruu ture. Minilikis muruu ture. Tana maaliif hin sinjaaseeta laal. Minilik bal'inaan harka kan mure gaafa lola Aduwaa ja'aniin dhageessan namni hedduun ni dhagahaa taate. Lola Aduwaa san ka Xaaliyaanii fi biyyaa waliin lole ja'anii dhiheessanii Xaaliyaan loltuun Xaaliyaan hanqa kun kudha lamaati. Kun kudha lama ka biraa waliigala warra Eertiraa Xaaliyaan Eertiraa kolonaayiz gootes qabattee jirti. Minilikiitu akka isaan qabatan isaaniif farramee jira waan dirree bahee jiru. Loltuun Eertiraa Xaaliyaanii lolteeti lolarratti ni qabaman. Faranjiinis ni qabamte. Tan akka gaariitti kanaa dhageessuun barbaada. Faranjiinis hedduutu qabame. Warri Eertiraa ka du'e ka hafe hedduu isaanii kaan harka irraa muran kaan miila irraa muran lafaa kaasee hin jiru. Gaafa san booda gaazexaan New York Times kan jedhaniin ka biyya Ameerikaa asirratti warri harka irraa murame warri miilli irraa murame nama meeqa achi keessa bahe jechuudha. Addunyaa irratti hoo sirna san keessatti harki ni muramaa miilli ni murama. Wanni Arsii keessatti haaree tahe dubartirraa harma muruu laal harma muruu qofa kan hin ta'in harka muruu qofa kan hin ta'in ka murame kana haadatti hidhanii mormarra fannisanii ganda isaanitti akka galan godhan. Maaliif kana godhan? Uummanni cabee if tuffatee qabsoo akka dhiisu godhuufi beeyta beezikaali kana godhuufi karaa Harar kanattis abbaa Dajjaalmash abbaa Seexaan namni jedhaniin ituu eeriyaa carcar jechuu kiyya cabsuuf yoggaa sadii irraa fixe
booda minilik dhufeeti humna guddaa'oon dhufeeti calanqorratti humna Oromoo, humna Hararii, ummata Hararii, humna Sumaalee achirratti cabsee moohe. Laal kitaaba kattaabiin minilik ji'u keessatti ummanni Oromoo ka dirree calanqorratti hanqaffiin qatti lolan minilik waan katabamee lafa jiru bar minilik foon isaanii allaattii samiitii fi bineensa dachirra deemuuf godhe nama hedduu dhume jechu. Calanqorratti wanni dirree bahee jiru nama hedduu warri lolarra qabame ka harki murame ka miilli murame kana cufaahu maaliifin sitti maseeta sirni sun sirna Oromoo balleessurra ijaaramu. Oromoo diiguu humna Oromoo diiguu namummaa Oromoo balleessu sirna sani yogguu namni Abiyyi jaaniin koloneel Abiyyi namni jaaniin silxaana irra bahe sirna san ka zamana dargii atlis irraa xiqqoo fagaatanii tootaalin jijjiirre booda wayyaaneen daranuu kan silaanii jijjiirre jaanii laalan sirna saniin deebisa je'ee lafaa ka'e. Hammam takka bada gaafitee tittiin sii deebe amma ta duraa laal 2014 hanqa 2018 ummanni keenya akka ummatatti addunyaa irratti kan if garsiise yeroo san maaliifin tana ja'aseeta laal ummanni tokko ummanni dammaqe waliif rifata waliif dirmata badiin tokko hiyya je'eetitti dhagahamte yogguu namni keenya Gujii keessaa ajjeefamu yoo Wallagga keessa yoo Baalee Arsii yoo Hara keessaa ajjeefamu qaama keenyaa nurra du'e jedhanii lafaa kaanii ammallee yaadadha gaafa magaalaa 400 keessatti ummanni keenya rezistaansii wasana hin qabne kan garsiisan gartee zamana sani addunyaa irratti foorsii cimaa ta'uu ummanni bal'aan kun biyya san keessatti heddumina qabu cufarraahu ummata Oromooti hedduun laal waan addunyaa irra hin jirre ka biyyuma san qofa keessa jiru ummanni keenya cufarraahu hedduu taheeti maayinoritiin isa facaasanii isa xiqqeessanii namaa gad godhanii qabeenya isaa saamanii jiraachuu barbaadanii bara ajandaa saniin Abiyyi Ahmad lafaa ka'e sirna saniin deebisa je'eeti illiitii Amaaraatiif wa'ada seene lafaa kaaseen dubbadhu obboleessa kiyya dubbiin tun guyyaa tokko gabbaate gaafa dura Bahardaar dhaqu namtichi kun jara nana dhoysatti nama isaaniitti wajji akkuma nama hedduu wajji dhoysatti dubbatutti laal na amanaa nama keessan haati tiyya nama keessan warri kiyya jaartiin tiyya jechuu isaati nama keessan an aadaa teessan keessatti guddadha an kaniin barbaadu sirna isin jaalattan san sirna isin afaan keessan aadaan teessan namummaan keessan kabiyyaa akka ta'u waalleehu wanniniin godhu kana waan taateef jecha na fudhadhaa na gargaaraa namaddii dhaabbadhaa je'ee yaanni maddamar ji'u kunilleen achi keessaa hiburqe inni barreessine matsaafa san nama 5 barreessa obboleessa kiyya adda addaa warra jibbansa Oromoo qabu warra Oromoo diiguu barbaadu ummanni Oromoo waan heddumina qabu biitti Oromiyaa waan qabeenya qabduuf ummanni Oromoo guyyaa tokko guututti silxaanarra yoo bahe Oromiyaan fuulii autonomous yoo taate deebisanii silxaana isaan harkaa baasuun dandahamtu jedhanii warritti amanu Abiyyi marsaniiti karaa dandahaniin ummata keenya afanfaajeessanii warra danta'aan bitanii kaan balleessuu eegalan laal qeeroo fi qarreen wareegama wasana hin qabne kan godhan koloneel Abiyyi silxaana irra baasuu fi miti isaan kan qabsoo godhan jijjiirama wasana hin qabne dachiin Oromoo saamamuun dhaabbachuu qabdi dantaan ummanni Oromoo qabu Finfinneerraa beekamuu qabdi ummanni Oromoo liidaroota ifi filateen Oromiyaa keessatti if bulchuu danda'a
Dimokiraasii jechuun bara waan biraatii miti, waan samirraa roobaatii miti. Ummanni tokko wal marihatee eenyuun nuutaa, sisteema kamiin nuutaa, akkamiin jiraan karaa haqaatiin jedhanii sirna isaanii tolfatanii yoo fedhan ummata biyyaatiin wajji jiraatan, yoo fedhuu baatan waan fedhan godhuu danda'an. Sanii hambisuuf warri duraan qophaa'e laal seenaa hedduu dheertu eegale gabbahuuf jiraatti. Abiyyi eega illiitiin Amaaraa rikuruut eega godhan keessaahu Gimboot 7 warri jedhaniin Birhaanuu Naggaa 2011 kan isaan wajji walitti hidhate obboleessa kiyya 2018 miti amata torba san dura gartee walitti hidhatanii lafa jalatti namticha kana as baafna. Nama guyyaa tokko waan Oromoo irratti dubbateen beeyin, nama guyyaa tokko rakkoo Oromoo dubbateen beeyin, nama guyyaa tokko ummanni Oromoo akka ummatatti haqa qaba, abbaa qabeenyaa Oromiyaa keessatti if bulchuu qaba jedhee guyyaa tokko dubbateen beeyneetu eega accidentally silxaana irratti eega bahee badii yogguu san godhamteen eega bahee sirna dursan deebisuuf gaafii teessii deebisuuf gabaabdutti wareegamni qeeroon goote butame moo butamne harka 100 butame culullee sisteema kee bar Abiyyii fi warri naannoo isaa jira warra amata 27 wayyaanee jalatti ummata keenya fixaa turaniimi. Abiyyi sillalaa keessa ture umrii isaa nama ajjeesuu, nama balleessuu, waa diiguu dalagaan isaa guddoon tanuma. Kanaatu chirabe eenyu dura qeeroon qarre'een mangaa kaje, mangaa jechuun afaan Amaaratti bineensa jechuu bar. Girrisaa jaaniinimi bineensa jechuu. Eenyu isaan dantaan bitee warri dantaan bitame san isatti hidhaamanii kaan hidhee obboleessa kiyya ar'aan tana qeeroo fi qarreen yoo xiqqaate 50 kan mana hidhaa keessa jiru. 50 qofa kan hin ta'in mana hidhaa keessa guuraniiti halkan daggala geessanii ajjeesanii mataarraa muranii harkarraa muranii miilarraa muranii daggala keessa facaasanii maaliif ummata baareessuuf warri ajjeefame sun akkam beekamne jechuu. Nama sadi nama hedduu nama sadi gandaan an beeku keessa magaalaan an beeku keessa kan fuudhanii waan amma an je'e kana kan godhan harka 100 waan jiraat. Laal guyyaa tokko bilisummaan argamtee qorannoon yoo waan kanarra godhame badii Abiy Ahmed biltsiginaa wanni jedhaniin warri maafiyaa walitti qabame zarafaaf walitti qabame malee waa takkallee waan walitti qaban hin jirtu bar. Ideolojiin qaban waa takkallee hin qaban, proograaman qaban. Proogiraamni isaanii karaa kamiin ummata Oromoo saamnaa, karaa kamiin isaan cabsinaa, karaa kamiin sirna dursan deebifnaa. Waniin hanqamma jee wahuma Abiy Ahmed amata afran dabre kana haasawee irraa gartee Itoophiyaa biyya takka keessa jirra afaan tokko baruu afaan tokko dubbachuu qabna nama je. Addunyaa irratti bakkiti afaan tokko dubbatan ni jirti. Jaapaan qofa ummanni Jaapaan irra guddaan ummata tokko amata kumatu meeqa keessatti akka ummata taanii baanii afaan tokko dubbatan. San malee addunyaa irratti irra guddaan biyyaa afaan adda addaa dubbatan. Laal fakkii takkaan sii kana dubbillee heddummeesse. Biyya Indiyaa jechuu kiyya mootummaa 27tu jira biyya san keessatti. Alfaabeetii ammaan tana Oromiyaa keessatti qubee akkamitti qubeen hojjarra oolti jedhee kalolu namticha Abiy Ahmed jaaniin kan. Gi'iz alfaabeetitti dalagamu qaba. Gi'iz alfaabeet afaan Oromootiif hin ta'u afaan Semitic malee afaan Oromoo akkan guddanne deebisanii akka Gi'iziin katabamu. Jibbansa Gi'izii miti qorannoo wasana hin qabne ka godhame hin ta'u laatinaatu taha. Biyya meeqa keessatti namni laatiin alfaabeet qubee jechuu kiyya qubee afaan Oromoo hojjarra oolfatan. Indiyaa keessatti afaan meeqaan
writing system qubee meeqaani biyya san keessatti hojjetan. Biyyi sun diigamte hin diigamne. The biggest democracy in the world gabaabdutti si gabaabsuuf sirni siifin gabaabsaa sirni Itoophiyaa biyyitilleen officially Itoophiyaa kan taate seera constitution 1931 san dura Abisiiniyaa jedhamuu turte. Tun harka 100 waan dhugaati karaa seenaatiin basically amata kumsadii Itoophiyaa jedhanii lallabantuun kijiba tana itti dhiisi qabsoon qeeroo fi qarree harka 100 akka butame sanirratti wareegamees qeeroo qarree san keessa kan bitatanii kaan hidhanii irra guddaan isaanii warri sibiila kaasanii daggalaggalanii har'aan tana qabsoo Oromanni Oromoo harka 100 fudhatu qabsoo sibiilaa warri geggeessu. Laal waboon jijjiirama wasana hin qabne karaa yaadaatiin karaa ummanni Oromoo ifitti ka'amanuun karaa fidan. Laal maal jechuu barbaadeet 2018 yogguu Abiy Asmaraa dhaqee liidaroota ABO'tiin wajji daqiiqaa 15 qofaaf wal arge. Galaa biyyatti jedhee waan akka kan hin dubbatin eega biyya galtan boodaa wal marihannaa eegas boodaa wanta goonaa nuti obboleeyyanii afaaniin kijibuu gamaa gamana namaaf hanfaajeessu kennaa ajaa'ibaa qabaa. Laal wanni isaan galchuu barbaadeef eega takka biyya galan bar warra keejii keessa jiru warra hidhaa keessa jiru jechuu kan fedhanni hidhan kan fedhanni ni hiikan kan fedhanni ajjeesan. Laal rabbiin ummata keenya dhugumatti ummata haqa qabu rabbiin ummata keenya ni jaalata. Tana maaliif hin jaaseeta 2018 gaafa waboon nuti sibiila lola sibiilaa dhiifnee hin gallu jedhanii gaafa isaan didan jijjiirama wasana hin qabne. Wanni har'aan tana deemaa cuftinuuhu har'aan tana ummanni keenya ifirra loluun cuftinuuhu waan achi keessaa dhufe. Afaan Ingilizitti maal jedhan seeta a major turning point seenaa ummata Oromoo keessatti murtiin isaan godhanii nuti sibiila lafan keenyu qabsoo goonee wareegamnee ummata keenya wahibbaafnaa ummata keenya kaafnee akka qabsoo isaanii fiinxa baasan akka abbaa biyyaa ta'uu danda'an goona jedhanii murtiin sun har'aan tana bakka jirru bakka addunyaan waan ummata keenyaa dubbatu waan waboo dubbatu gubbaa geenye. Laa gizee takka seenaa ilma namaa keessatti murtii har'a godhan yoo murtii badii tan akkamma Abiyyi fidee ummata keenya irra fidee biyya irra fidee ikonomii biyya sanii balleesse. Eega dhufe hanqa ammatti lola malee guyyaa tokko jiraatanii an ilmaahu akka dhugatti eega Abiyyi silxaana irra bahee hanqa ammatti guyyaa tokko kan ummanni Oromoo hin ajjeefamin qabeenyi isaanii kan saamamin ni jira natti hin fakkaatu. Siif gabaabsuuf seenaa ilma namaa keessatti in fact laal zamana Minilik ummanni keenya hedduu dhume waan dirree bahee hedduutu gabra godhame. Ammoo zamana san nama manaa wajjin guban Abiy Ahmad jalatti loltuun isaa jolle dubarti nama dhiira manaa wajji gubu gamaa gamanatti tun badiin tanaa olii hin jirtu. Crime against humanity bar ilma namaa awwaalcha dhoorkitee gubdee awwaalcha dhoorkite jechuu. Akkuma nama mataa harka miila irraa ciranii daggala facaasan awwaalcha dhoorkan san. These are all crimes against humanity waan dirree bahee. Siifin gabaabsaa maal jechuu barbaadeet warri har'a gamaa gamana deemanii lallabanii mootummaan jirtu tun mootummaa Oromooti jedhan. Qabeenya horaniitu isaan keessaa dubbata. Dachii ummata Oromoo tan fudhataniitu isaan keessaa dubbata.
mootummaan amma jirtu tun mootummallee jedhee afaan guutuun dubbachuu hin danda'u akka dhugatti mootummaan bar nagaya buusuu ummanni walqixxummate akka jiraatu akka kabajamu san bira dabranii parpasiin mootummaa sarviis ummataa kennu Itoophiyaan sarviis akkam ummataa kenniti keessaa sirna amma jiru kana keessatti maal wanni kennama zarafa malee maal wanni jira gartee gabaabdutti mootummaan akka tanatti baddu eega biitti sun jaaramte hanqaammatti minilik nama hedduu fixe siin jedhee deddeebise ar'aantana namni keenya irra dhuma laal wanni hin dhagahu waan hin dhagahurra wallagga qofa keessatti amata afran dabran kana keessatti manni 70,000 gubatamee jaaniiti tilmaamama sanii ol ta'uu danda'a nama meeqa ka dhume ar'aantanaas wama akkasi sanii ka sentara keessatti shawaa jechuu kiyya namni manaa wajji gubata qabeenyaatu gubata maaliif kana cufa godhan ummata oromoo cabsuuf abdii murachiisuuf sirna gabrummaa akkuma dur zamana minilik gabra godhanii nu bulchanitti deebifnee akka haareetti gabra goonaa galannee ka wabooti ka waaqaati ummanni keenya deebi'anii gabran ta'an hangama kiyyaan harka 100 itti amana ummanni oromoo deebi'ee gabra tahee akka duritti xiqqaatee namaa gad tahee tuffatame biyya san keessatti namni ummanni tokko ka ummata oromoon tuffatamne hin jiru bar namni humna hin qabne namni heddummina qabu faffacaa ta'ee ka ifirratti hin lolle yoggayyuu ni diigamaa ni bada tana waaniin beekuufiin ummanni oromoo haqa isaanirratti loluun dirqama isaaniiti waboon isaan keessaa bahee bar waboon isaanii isaan keessaa bahee harka 100 waboo maddii dhaabbatanii qabsootana fiinxa baasuu hedduu barbaachisaan ja'a si gabaabsuuf yes ni butame jijjiiramni dhufe sun ni butame gaafii ta'e talamaddii meena yaadachiisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo mootummaa bilisiginnaa aangootti baasee kan jedhan kana dubbatantu jira. Dhuguma qabsoon bilisummaa Oromoo murna bilisiginnaa kana aangoomsuudhaaf abbaa irree aangoomsuudhaaf geggeeffamee kana warri jedhan yakka Abiy Ahmed Oromoo fi saboota biroo irratti geggeessaa ture Oromootti faaluun ta'uu waan jedhu gabaabsaan ukaasaati gaafii birootti dabarra. Warri tana haasa'u warra dhugaa dubbachuuf warra dantaan bitame warra laalcha naftanyaa qabu. Naftanyaa jechuun namni Oromoo naftanya taha laalchaa bar naftanyaa jechuun ummataa miti. Oromoon naftanya taati Amaarri naftanyaa Guraageen Tigreen dhuftinuu sirni minilik jaare sirna naftanyaati. Ka hanqaa ammatti ture laalchi ar'aantana biyya san keessatti afaan tokko namummaa tokko aadaa tokko qofa qabaachuu qabna. Obboleessa kiyya bara dabre Finfinnee keessatti huccuu aadaa Oromoo uffatte jedhanii intala takka fooqirraa darbanii ajjeesanii. Qeesii Ortodoksii ka Oromoo afaan Oromootiin barsiise jedhanii ajjeesanii bar. Maal jechuu barbaadeet? Sirni jijjiiramni dhufe sun qeeroon hedduu wareegamte. Wareegama qofa kan hin ta'in laal qabsoon 2014 hanga 18 itti godhamte qabsoo cimtu sirni TPLF hin jaarte kaamata 27 ture guruppii 4 ta OPDO guruppillee jechuun hin dandamtu ta Amaaraa ta South ta Tigraay kanaatu walit dhufe. San keessatti EPRDF jedhanii maqaa kennaniifi ka dominate gootu murtii hedduurratti liidaroota TPLF miti ummata Tigraay kan hin ta'in liidaroota TPLF ture. Jarri kun sirna san keessa turan. Liidaroonni ar'aantan Oromiyaa warri biyya bulcha ja'an Oromiyaa diigan warri biyya bulcha ja'an wayyaanee jalatti kan nama keenya hidhu ka zarafsiisu
kaajjeessisu ka dachii ummata keenyaa gurguru arra daranuu gurguranii mi dachii ummataa warra dur amata 145 dura buqqa'e har'aan tana deebisanii dachii ummata sanii buqqaasanii bar laal qaaniin nama tokko really wasanan qabdu maal jedhan seeta obboleessa kiyya naan qaanfadha akka nama Oromotti katana yogguun dhagahu tuulamaan dur dachii nurraa fudhattee turte nuti dachii tuulamaa fudhachuu qabna jedhanii namni yogguu haasa'u qaaniin tanaa achi ni jirti laa rabbii ji tuulamaan dachii nama tokkolleen fudhan dachirraa buqqaasaniiti yoo du'a yoo achirraa kaasanii kaan Harar geessanii kaan Arsii Baalee Sidaamoo bar mootummaatuchi geesse dur warri tuulamaa dachii nurraa fudhatanii turanii nuti fudhachuu qabna laal tun qaani namni ilmi namaa akkanatti yaadu namni oromummaan itti dhagahamtu waan akkanaa if tuffatee ummata ifii hin tuffachiisu jechuu barbaadeeti gabaabdutti laal qabsoon qeeroo fi qarreen godhan ummanni keenyaas waliin godhan qabsoo sirni EPRDF bulchuu akkan dandeenyu if keessatti rakkoon isaanii kaatee booda san keessa guruppiin lama as baate obboleessa kiyya takka OPDO kan jedhaniin kaansara ummata keenyaa kaan ta Amaaraa isaantu lafa jalatti wal tahanii gang up godhanii waan biraa dabranii oro Amaaraa jedhanii jidduu takka propagandaalee Amaaraa fi Oromoo waanuma wajjin hin deemne laal sirna dursan jalatti kan ammaan tanaas jirutti jarri salfii walis seene illiitiin Amaaraa yoo gubbaa taate malee dachiin garagaltu ummata Oromoo cabsan malee ummata Oromoo walqixxummaa laaluu hin dandahan abadan hin dandahan ummanni Oromoo qabeenya horuun qabu ummanni Oromoo ifiif bulchuun qabu ummanni Oromoo biyya isaa qabaachuun qabu laal waan akkaan qofaan dubbachuu barbaada 1991 1992 yogguu jijjiiramni dhufuusaan sirni federaalizim yogguu dhaabbatu illiitii Amaaraa walirraa ka aars Tigriyaan biitti Tigree regional state isaanii jaaruu biitti Amaaraa san jaaruu ka Afaar ka Sumaalee kan hin ta'in cufarraa ka ibidda isaanitti qabsiis ka takkaan irraanfatin ni balleessina jedhanii hidhatanii itti jiran waa lama takka Oromiyaan jaaramu yaada Oromiyaan jaaramu biitti Oromiyaa geographically defined ta'uu qabdi jee ka lafa kaa'e adda bilisummaa Oromooti har'aa miti ture qabsoo san keessaa yaadni Oromiyaa bahee jaaramte san qofaa miti ijoolleen Oromoo bar eegaa Minilik biyya jaare booda afaan Oromootiin baruun dhorka ture baruun barsiisuun waan Oromoo barreessuun abadan hin dandahaman turan fakkeeffachuuf waan fidela giisfaan xiqqoo godhan malee sanii dubbisuun hin dandahamtu kalamaddii ta'e ibidda isaanii qabsiifte abaa'oon qubee afaan Oromoo Latin alphabet qubee afaan Oromoo tahee akka saniin barreessan yaada eegalaniitu hojjarra oolchan gartee tana lafaa kaaseen jiru 1984 yeroo dheeraa dura ambarnoota kiyya fixeetiin Suudaan keessa ji'a 10 ture gaafaan ji'a 10 Suudaan keessa ture ji'a tokkoof Western Wallaggaa keessaan ture bar karaa beegii kana bakka additi bilisummaa Oromoo yogguu san activity keessa jirtu achitti waa takka kaniin bare kanuma dhugaatiin siinjaa kaniin bare afaan Oromootiin qubeen waan fedhan katabuun saayinsii filosofii maats ijoollee teenya xiqqaa guddaan kilaasa keessatti ooraa walitti qabee
afaan oromootiin yogguu barreessan diraamaa afaan keenyaan yogguu qopheessan gartee walaloo afaan keenyaan yogguu qopheessan tanuma dhugaatiin siin ja'a abdii wasana hin qabne sammuu tiyya keessa kaa'e ummanni keenya afaan isaa guddisu laal afaan yoo barreeffamuu baate ni bada addunyaa irratti afaan kuma meeqa kabada oral language cuftinuu ni bada afaan yoo ummanni cultivate godhe yoo ummanni yoo ummanni fertilizer jechuun literature keessatti guddisanii bal'isanii namummaa isaa san keessatti yogguu calaqqisan afaan ni guddata afaan garii ni du'a ni bada gartee isaan kan barbaadan afaan keenya akka badu afaan keenya akka barreeffamu qoonni abaa'oon goote qooda guddaa sun ibidda isaanii qabsiifte 1992 namtichi tokko amma lubbuun hin jiru nama du'e maqaa isaa dha'uu nan barbaachisu maal je'eeti 1992 waan xiqqoo takka barreessu oromiyaa ijaaruun Itoophiyaa diiganii awwaalanii ajjeesanii awwaalanii awwaaluudha akkana jedhaniiti akkana jedhee inni barreesse tun sammuu nama cufaa keessa jirti gabaabdutti maal jechuu barbaadeeti laal har'aan tana karaa dandahaniin warra opidio finjuu kana Abiy Ahmed qabatanii oromiyaa diiguu qabeenya ummata keenyaa saamuu namummaa ummata keenyaa mulquu ummata keenya addaan facaasanii waan dur minilikilleen hin godhin ummata keenya gandaggalchuu barbaadanii bar basically gandaggalchuu barbaadanii nama keenya wal afaan garagalchanii wal nyaachisuu yaada reefu jarana koota dachii tuulamaa fudhadha tuulamaan dur dachii nurraa fudhatte yaanni kasiisun warra biltsiginnaa keessaa bahaa bar summiin jirtu cuftinuhu isaan keessa warri danta'aan bitamu tun hedduu nama qaanaysiti ummanni keenya kana bira dabre galanni ka rabbiiti galanni ka wabooti ummanni keenya san bira dabre gaafii teessii deebisuu gabaabdutti laal namni hedduun beekaa yoo waa wallaalcharraa irra guddaan wallaalcha natti fakkaate qeeroon hedduu wareegamte wanni isaan itti wareegame sun cululleetu bute culullee duraanuu EPRDF keessa turte ka qophaawaa turan 2011 irraa eeganii lafa jalatti garte tana lafaa kaaseen ji'uu bar obboleessa kiyya yoomi Abiyyi fi Daani'el Kibret ka har'aan tana isa advisor ka har'aan tana ummanni Tigraay lafarraa dhabamuu qaba ka Oromootis yaanni isaa sanumaa bar namtichi Daani'el Kibret jedhaniin magaalaa Atlaantaa biyya Ameerikaa keessa dhufeeti afaan Oromootiin maaliif qiddaaseen hin godhamne jedhee gaafatame bar kanaatu har'aan tana advisor Abiyyi maal jedhee deebiseseet qiddaaseen afaan shimbirrootiin hin taatu dubbintu sii galte afaan Oromoo afaan ilma namaatii miti afaan shimbirrooti garte afaanii baafateeti qiddaasee balleessu akkamitti afaan Oromootiin qiddaaseen godhama jechuuti bar tanaafi har'allee qeessonni ortodoksii afaan isaaniitiin barsiisuun dandahanii bar odoo sammuu qabaatanii odoo baranii amantiin isaanii akka babal'atu odoo ummanni Oromoo duraan eegalanii afaan isaaniitiin baran ammallee bar waan gi'iziin barsiisanii namni keenya waan dubbatanuu hin galtuuf amantiin namaa yogguu galtu yogguu addayyutu kitaabuma amantii cufaa keessatti ummanni tokko afaan isaaniitiin dhagahuu qabanii tun basic waan tahee bar gabaabdutti laal si dubbii heddummeesse naa gabaabsi jette siifin gabaabsa Abiy Ahmed wanni silxaana irra baase tak waldiddaa EPRDF jidduu jirtu afaan qabaa kijibaa master of deception itti nama afaan faayessutti namni akka isaa hin jiru nama barnoota tokko hin qabne
Rikoordiin takkan jiru inni kifilii torba booda barnoota harkachuu ammoo afaaniin hedduu haasawa. Waliin dhawa. Nama kanaatu nama guyyaa tokko waan Oromoon dubbatin dubbii takka kaniin dhagahe har'aa miti 2018 kaniin dhagahe inni aksidentiin filame. Opidiyoo keessatti dubbiin hammaateeti namni 5 dhihaatanii ka cufarraahu poteenshaalii hin mul'atin isa ture gama gadii jiru. Booda namni 4 duraa dubbii hin heddummeessu guyyaa tokko gabbaatii yaada bahe. Waan adda addaatiin booda hedduun exposed ta'an. Laal warri dur ummata keenya fixaa ture wayyaanee jalatti. Dayinoota Oromoo warra qabsoo meeqa geggeessaa turan. Eenyu kana dhiiga madaa ajjeesise. Baruu waan beekamee lafa jiru nama har'aan tanallee lubbuun jiru. Gartee? Jarri sun booda saaxil baanaan naaf hin taatu jaaniiti sodaatanii hafanii booda inni ani hooyooniin ta'ee as bahe. Gabaabduutti maal jechuu barbaade? Aksidentiin silxaana irra bahe. Warri wareegama qeerootu isa silxaana irra baase. Nama Oromoo balleessu akkamitti wareegamni qeeroo fi qarree isa silxaana irra baasa obboleessa kee. Garii wallaalchaaf ja'a garii immoo beekaati kana cufaahu maaliif mootummaan tun mootummaa Oromooti. Mootummaan tun diina Oromoo farra Oromooti. Namni keenya kana baruu Oromoo balleessuuf kan isaan hidhatanii jiran. Ummata keenya dachirraa kaasanii hiyyoomsanii namaa gad godhanii gandatti ummata keenya galchuuf. Kanuma dhugaatiin sinja pilaanni isaanii kanaa bar sirna dur kaminilik sirna afaan tokko aadaa tokko namummaa tokko karaa cufan sirna Oromoon keessatti mul'an sirna badii Oromoo irratti ijaarame deebisanii akka haareetti jaaruuf jechuu abdiin godha gaafii ta'e sii deebise jedhee. Ayyee galatooma jaaltii qimee narkaa fudhadhu gaafii yoo qabaatte carraasiif kenna ittaaneen sirraa fudhadha. Tole fayyaa ta'e jaaldaandii ulfaadhu Profeesar Qabxee hedduu kaaftenumaa gaaffii kiyya Profeesar guddoo irraa tuttuqe ammoo albaaba takkaa'uu balbalaa fi dubbii irra deebi'an jedhanii ka Profeesar yoo irra deebitas nama nuffisiiftu dhugaadha kasaan dubbataa jiran hayyuu Oromooti. Waa'ee Itoophiyaan impaayera moo biyyaa ture kan qabadhee ture isaan Profeesaruu Itoophiyaan koloniyaal impaayera ta'uu dubbataniiru. Ammoo gaaffii kana irra deebi'uu waan isin fardii taasise namoonni hayyuu Oromootidhaan nama nu laallu ijoolleen laallattu Itoophiyaan biyya keenya waggaa isaan jedhan dhageenya kun immoo burjaajii guddaadha kan inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumaa ture ammallee uumaa jiru fuuldurallee yaaddoon jira isa kanaaf silaa qabsoon hawaasni Oromoo uummanni Oromoodhaa geggeessaa jiru akeekiif galmisaa maalii waan jedhaan. Kanuma keessatti ammoo yoo Itoophiyaan impaayera taate Oromoon biyya hin qabu sabni biyya dhabe qabsoonni geggeessu gosa attamiitiin ammoo sabni biyya qabu yoo mootummaan isaa abbaa irree taate qabsoo sabni sun geggeessu qabsoo gosa attamiitiidha. Walumaa gala akeekni galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa Itoophiyaanoo biyya Oromooti ka Oromooti maaf ayyoonni Oromoodha Itoophiyaadhaan biyya keenyaa jedhanii yaamu. Ammallee biyya keenya jedhan san jiraachisuudhaaf maaliif qabsaa'u hawaasas maaliif burjaajessuudha Profeesar fayyaa ta'e. Hedduu naa galatoome. Waan dhugaa harka 100 waan dhugaa akkumaan duraan jee waan katabamee lafa jiru bar. Itoophiyaan badii humna Oromoo irratti ijaaramte. Uummanni tokko eega cabe booda qabeenyi isaa ni saamama. Agarreemi waanuma uummata keenya irra gaatiimi. Arra ummata keenya irra waan gahaa jiraatiimi. Laal dubbiin heddummeessa malee dur gaafaan an tamaarii ture gaafa ijoollee ture namni Oromoo ka waa kadhatu ni ture. Amata 3 dura gaafa biyya dhayne wama dhugaa jimmarraa eegalee hanqa Hararitti addayyuun dhayne dhaquu hin danda'amne Finfinnee Bishooftuu Adaamaa magaalaa takka takka karaa Harar kan
irra guddaan nama kadhatu nama Oromooti. Afaan Oromootiin kadhatan. Namaan an beeku nama wal beeknu ka dhiyootana biyyarraa dhufe Finfinnee keessatti irra guddaan namni kadhatu nama Oromooti, dubartii Oromooti. Kune isaa dhufan warra dachirraa buqqaasanii kaasanii bar. Laal Itoophiyaan colonial empire waan dirree bahee jiru bar. Har'aan tana qaanfatanii yoo kana kan jennu taate jaanii wanta jaan malee empire sun akka jirutti yaanni sun ammallee ni jira. Yaada sanii nama fixanii har'aan tana alaa alatti laal obboleessa kiyya. Biyya Amaaraa keessatti qimaantiin qimaanti jechuun hin danda'anii bar. Sensas gubbarra hin jiranii bar. Maaliif ajjeefaman? Nuti qimaanti waan ja'anii jecha biyyaa ati an abalu je'uun dandeenye the worst empire addunyaa irratti jechuudha bar. Sirni sun yaanni sun yoo buqqa'e malee gatii takka illee hin qabu. Qabsoon Oromoo wanni lafaa kaateef haqa ummata Oromoo deebisuuf. Ummanni Oromoo dur ummata bilisa ture. Ummata ifiin if bulchu kamataa ol qabatee abbaa biyyaa tahee jiraatu. Har'aan tanaas qabsoon tanumaaf waan biraatii miti. Kan namni wasana hin qabne itti wareegamu har'aan tan beejikali. Ummanni Oromoo their democratic right if bulchuu danda'uun kana bar biltsiginnaan ummata keenya akka sagaleen qaban. Ummata qushaasha kanaatu Oromoo represent godha. Warra badii Oromoo itti jiru warra xiqqaa guddaa ummata keenya ka buqqaasu ka fixu. Jara kanaatu interestii Oromoo sakandii takkallee defending godhanii bar. Odoo defend godhanii amata afran kana keessatti badii malee maaltu ummata keenya irra gahe obboleessa kiyya. Maal jechuu barbaadeet qabsoon ummata keenyaa qabsoon waboon har'aan tana wareegamaniif ummanni keenya abbaa biyyaa tahee mootummaa isaa qabaatee ummanni keenya alaabaa isaanii qabaatanii abbaa qabeenyaa ta'anii biyya isaanii keessa akka jiraatan. Ummanni keenya karaa dimokiraatik taheen karaa referendamiin yoo fedhii isaa taate ummata naannoo keenya jiru ummata ollaa ummata yeroo dheeraa akka ollatti wajji jiraatan sanii wajji jiraachuu barbaanna yoo jedhan sun filmaata isaaniiti. Lakkii Itoophiyaa jalatti maaliif sirna nu balleessu ummata keenya balleessu hegeree ummata keenyallee sirna dukkana godhu ummanni keenya ifiif hiree isaanii murteeffachuu barbaachisa. Yoo Oromiyaa fuulii autonomous Oromiyaa jaaramtee lakkii dantaateenyaa ummata bal'aa wajji magaalaa bal'oo qabaachuu kan dandeenyu karaa ikonomiitiin karaa hedduun yoo kan jedhanii isaan ummanni keenya murtii godhe sun murtii isaaniitiin ni fudhatama. Ummanni keenya lakkii Itoophiyaan badii teenya irra ijaaramte hanqa ammatti nu balleessuu jirti biyya teenya ijaaranne yoo jedhanii sunis fedhii ummata keenyaati obboleessa keenya. Ummata keenyaatu sagalee isaaniitiin murata. Kana laalchi kiyya kan beezikaalee ummanni yoo wajji jiraate hedduu gaarii ammoo tokko gabra tahee tokko hiyyoomee tokko namaa gad tahee tokko tuffatamee bar irra guddaa namaaf hin galtu malee akka warra biyyatti illee nu fudhatanii bar warra Maadagaskaar irraa dhufa jedhanii haluma dubbataniimi ammaan tanallee lallabaniimi mootummaan koloneel Abiy mootummallee jarri shiftaan kun maallaqa mindaa kafalaniiti warra galgalaa ganama Oromoo arrabsu. Magaalaa Finfinnee keessatti meeqaa jira Oromoo arrabsu. Social media irratti Oromoo arrabsu. Oromoo xiqqeessu. Kun ummataa miti. Ummata diigamaa, ummata afaanii baafatanii karaa danda'an xiqqaachuu qaba. Ni xiqqeessina jedhanii murataniiti itti jiraniimi. Taana Itoophiyaan identitii ummata keenyaan bahin
yoo ummanni akka biyyatti jiraate identitiin nama keenyaa baramee interestiin nama keenyaa fedhiin ummata keenyaa ifiif bulchuu Oromiyaa keessatti bara laal irra guddaa namaa kan hin beekne ummanni Oromoo bakka biraa dhaqeetiin ummata birarraa waa fudhadhaa ummata biraatiin miidhaa yogguu takka hin jenne hin ja'aniis aadaa ummata keenyaatii miti. Lolli ummata keenya irratti maaliif geggeeffama? Dachii ummata keenyaatii bara. Dachii ummata keenyaa qofa kan hin ta'in identitii keenya balleessuuf. Walloo keessatti ummanni Oromoo ja'aniin akkamitti jiraata? Kanaafii kana kan fixan. Ummanni sun ummata Oromoo keessaa ummanni ka ummata Oromoo ka Walloo ka ifirratti cichu hin jiru bara. Hedduu nama boonsan. Ummanni keenya isaanii dirmachuu dhabuun really hedduu aan gama kiyyaan hedduu natti dhagahamte. Har'a badii isaaniiti laal Amara Special Force faannoon qoftiin nama 100,000 tireen goonee jara kana liqimsuuf ja'anii dirree baasanii dubbataniimi walgahii guddoo keessatti. Oromummaa yewdam Itoophiyaa tikdam ja'aniimi Oromummaan baduu qabdi jechuun bar ummanni Oromoo iftahuu dhiisee nama biraa ta'ee in 21st century nama biraa yaada amata 150 duraa akka haareetti lafaa kaasanii qabrii keessaa baasanii ummanni Oromoo baduu qaba. Oromummaan baduu qabdi. Sabboonummaan Oromoo cabuu qaba. Oromiyaan bakka 10tti addaan bahuu qabdi. Ummanni keenya gandaggalee ifii akka wal nyaatu. Kana kun waan gar tokkollee naman geessin. Ummanni Oromoo yoo walii dirmate ka ummatatti yoo walii rifate ajjeechaan bakka takka taatu har'aan tan isaantu dhuma Wallaggaatu dhuma yoo Gujiitu dhuma yoo Shawaatu dhuma nuti nun geessu jedhanii ummanni keenya ka Harar jiru ka Baalee jiru ka Arsii jiru ka Jimma jiru ka Elbaabor jiru yoo kan callisan taate boru ganamaas isaan bira geessii bar laal loojikiin sisteema jiru kun Oromummaan baduu qabdi. Wama dirree bahee jiru bar namni kuma meeqa ta'u Oromummaa yuudame yogguu paablikiin miidiyaa irratti bahanii yogguu jedhan Abiy Ahmad namtichi jedhaniinis kanumaami kan jiru. Har'aa miti dubbiin heddummeessa malee silxaanarra bahee torbaan tokko keessatti aan nama biiroo isarraa dhagahee hin dhagahe laal. Namni ikonomistii tokko Awurooparraa biyya dhaqeeti biiroo Abiy dhaqee torbaan duraa keessatti wanni Abiy hirriba dhoorkaa sabboonummaa Oromooti. Oromummaan hidda yoo hidhatte Itoophiyaan jabaachuu hin dandeessu. Itoophiyaatu bada. Itoophiyaan baddu ummanni Oromoo baduu qaba. Basically kanumaa bar Oromummaa bada jechuun ummata Oromoo bada jechuun ka ummatatti cufaa'uu fiizikaalii ni dhabama kan hin ta'in afaan keenyaan aadaa teenyaan namni keenya afaan keenyaan waan fedhe dhagahee muuziqaa fedhe dhagahee gammadee jiraachuun qabu literaachara waan fakkaatu hin qabne afaan keenyaan guddisuun akka ummatatti ummanni bal'aan kun tuffatamee identitii ta'e biyya keessatti mul'achuu hin qabdu. Namummaan kee mul'achuu hin qabu. Afaan kee mul'achuu hin qabu. Muuziqaan kee mul'achuu hin qabu. Bara waan addunyaa irratti mul'achuu qabaate achitti ukkaamsanii hambisuu barbaachisaa. Tun numan danda'amne. Ammallee galata Rabbiiti, galata Waaqaati, galata Wabooti. Qabsoon tun akka identitiin ummata keenyaa, namummaan ummata keenyaa, hayni ummata keenyaa, ummanni keenya afaan keenyaan biyya isatti if bulchuu danda'u afaan seeraa biyya san keessatti odoo mootummaan akka qabdu jiraatte
dachiin Oromoo akka amma saamamtu kana saamamti. Obboleessa kiyya eega 2018 hanga amata 4 fi walakka kana keessatti nama miliyoona tokko ka gamaa gamanarraa buqqa'ee Oromiyaa keessa galee bara. Magaalaa Oromiyaa jirtu cufa keessa eenyu ka doomineet godhu. Magaalaan takka ni jirti Oromiyaa keessatti bakkiti uummanni keenya itti maajoritii ni jirti takka. Addayitu uummanni keenya mataa qaqqabatee iftuffatee deemaame tana ka cabsuu danda'u. Uummata keenyallee akka uummatatti mataa ol qabatee akka ifi boonuu danda'u ka godhu qabsoo qofa. Seenaa ilma namaa keessatti an obboleessa kiyya yoggaa 30 ol seenaa addunyaatiin barsiisaa ture. Uummanni ifirratti lolle addunyaarratti ni bada. Harka 100 meeqaan sii lakkaa'uu danda'a. Uummanni dur bal'aa ture ka bade. Har'aan maquma isaaniitu ka'a malee waa takka illee hin jirtu. Hireen uummata keenyaa kana jedhanii bar eega biitti Itoophiyaa jedhaniin kun kan jaaramte laal qorannoo godhaniiti 1932 almost amata 90 dura yoo uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa akkuma jiran kanatti kan deeman taate boru ganama walin lafaa ka'anii tokko badaa. Tanaa jecha maal godhamuu barbaachisaa? Oromoon if ta'uu dhiiftee Amaara ta'uu qabdi. Illiitiin isaanii warra baadiyyaa keessa jiru, warra qotatu, warra tiiffatee tana akka namattuu laalan. Isaan gatiin qabanii warra Oromoo naannoo magaalaa jiru, ka magaalaa keessa jiru. Isaan yoo identity Amaaraa, afaan Amaaraa yoo dubbatanii wanta ta'an basically biiti cuftinuuhu biyya isaanii yaada isaan duraan itti lafaa ka'an empire wanni inni irra ijaarame fiinxa baha jechuu sun biyya akka diigamtu godha. Laal uummata Oromootii miti biitti tun akka diigamtu ka godhu. Warra sirna dursan deebifna jiruutu biitti tun akka diigamtu. Galgalaa ganama Itoophiyaa jedhanii boohan kijibaa bara. Itoophiyaa jechuun dachiin eessa dheetti uummataa bara. Itoophiyaa jechuun uummata biyya saniiti. Laal namni sammuu qabu uummanni kun akkamitti nagayaan wajji jiraachuu danda'a. Dantaan uummataa hayni isaanii eegamanii walqixxummaan takkaa biyya san keessatti uummanni akka walqixatti ilaalamee hin beeku bara. Seerri Constitution 1931 Haile Sillaaseen baase ka duraa maal jedhaseeti uummata biyya sanii bakka lamatti addaan baase. Subjects jechuun warra sirna mootummaa jala jiraatu ammoo haqa qaban dachii qabaachuuf dachirraa kaasuu akka hin danda'amne sirna isaanii sirna Habashaa maal jechuu Amaaraa fi Tigree jechuu bara bakka lamatti addaan bahan ja'a. Warra subjects salamaddii natives jechuun warra colonized ta'e jechuu bara waan katabame obboleessa kiyya daandii Google godhime the 1931 Ethiopian Constitution preamble ka duraa article duraa ummanni bakka lamatti addaan baha ja'a bara. Subjects Amaaraa fi Tigree amma isaanuu addaan bahan ummata Tigreef fixuuf waan hin godhin wayii jirti. Nama cinaa miliyoonaatu du'ee bara Tigraay keessatti. Ummatuma san balleessu sirni nama balleessu sirna kanaatu hegeree ummata keenyaa tolchaan ifi taphachuu wooman dandahamne siif gabaabsuuf gaafii teelachuu bakka takkatti boodaa tanaas Itoophiyaan empire maqaa jijjiirti. Maqaan jijjiiramuus yaanni kanuma empireaa sana. Yaanni sun akkamitti caba. Sirni dhugaa kan ummanni Oromoo keessatti identitiin isaa ummanni biraatiis nuti akkuma dantaa ummata keenyaatiif dubbannutti dantaan ummata biraatiis ta isaanii dubbachuun dirqama keenyaa bara. Bal'isanii ilaaluun maaliif
yoo teenyuma qofa taate nama biraa kan irraanfannu taate yaadaan jara kaaniin jara ummanni keenya silaayis namni biraa nu ta'uu qaba inju je'eetiis hin beeku. Gartee? Tanaa jecha sinni sun yaanni sun yoo buqqa'ee darbamee akka durattitti deebinaan haftee akka haareetti new relationship akka haareetti biyya identitiin ummata keenya namummaan ummata keenya ummanni keenya waan qabu cufaan itti boonee abbaa biyyaa abbaa mootummaa ta'e filmaata ummata keenyaa yoo ta'an nama cufaa wajji jiraachuu danda'an yoo yaanni kun hidda hidhate biiti sun nagayaa arkachuu dandeessi. Ammoo wanni lolamma deemaa jiru duuba jira ka dhugaa warra dachiin tun teenya ju'u bar laal ara Tigraay irraa waysanni Tigraay dachii fudhachuu barbaadan Oromoo irraahis dachii fudhatan afaanii baafataniiti illiitiin isaanii Wallagga keenya Shawaan keenya kun Boorana taa galanii kun Maadagaskaar taa galanii yaa'ame eessumaata Maadagaskaar kun dhuftee taa ajaa'ibaati. Anyway laal ummanni keenya tuffii wasana hin qabne tan jala jiru kana jalaa bahuun qabsoo malee wanni biraan jirtu jijjiirama guddaa ka fiduu danda'u ammaan tanaas qabsoo walqixxummaa namni haasa'u afaaniin hin taatu obboleessa keenya walqixxummaan haasoyneeti akka keenya eeysifnaan Itoophiyaan biyya qawween jaaramte har'allee ummata keenya qawween fixaa jiran akkamitti warra qawwee qabu warra si balleessuu deemu warra dachii ummata keenyaa irra bobbahee fudhachuu jiru akkamitti isaanii wajji negotiate gootu eenyu si dhagaa boru ganama ni baddaa gartee kanaa jecha ummata keenya wanni baasu waa takka qofa qabsoo amma deemtu tana qabsoo isaaniiti waboon akka laacha kiyyatti ijoollee ummata keenyaati bar gartee ijoollee ummata keenyaati ummata keenyaaf bahanii wanni wareegamaniifis ummata keenyaaf hegeree ummata keenyaatiif tanaa jecha qabsoo tanatti dhaabbachuun dirqama moral obligation qabna national duty jira namni keenya ka biyya keessa jiru ka ala jiru furmaanni rakkoo ummata keenyaa ka amata 150 an dhugumatti umrii tiyyeetti waan amma jiraatan inin harka je'een shakkin eega 1991 booda wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo dhiibdee biyya keessaa baafte basically OPDO meeshaa namaan balleeysan jechuu bar Oromoon balleeysanii sanjaaranii ummata keenya irratti eega kaasan meeshaa saniitu silxaana irra bahee bar obboleessa keenya maaliif sisteema keessa waan turanii jecha irra guddaan isaanii sallaayii waan turanii jecha akkatti nama diigan eenyu kan bituu danda'an har'aan tana dantaan nama bitaa jiraniimi nama keenya ka biyyaa dhiisii ka alaa bar gudii wasana hin qabneetu deemaa jira garte siif gabaabsuuf egereen ummata keenyaa qabsoo waboon amma geggeessu qabsoo ummata keenyaa tan odoo guyyaa tokko odoon hin turre guyyaa tokko jechuu kiyya gabaabdutti amata dhufu ta'uu danda'a ama 5 booda ta'uu danda'a ummanni keenya abbaa biyyaa tahee abbaa qabeenyaa tahee mootummaa isaanii qabaatanii afaan keenya akka lalisu aadaan teenya akka lalisu godhuun harka 100 ni danda'amte ana kanatti ilaala kanatti amana obboleessa keenya. Baay'ee jaaltii ki gaaffii kee sirkaa fudhadheera galatoomaa Piroofeesar yaadota hedduu barsiisoodhaaf kallattii agarsiisan kaasaa jirtanii mariin keenya ammallee itti fufa. Egaa dubbii dubbataa turtan keessatti the major turning point kan jettan qabsoo bilisummaa Oromoo akka hin banneef uummata Oromoos qabsoo bilisummaa Oromoo baraaruu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qawwee qabatee gara bosona Oromiyaa keessatti afuun Finfinneetti guuramee mana hidhaatti galuu dhabuunsaa
bakka ijoodhaa jettanii kaastan. Egaa kanaan wal qabatee ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa qabsoo kana haala kanaan hambisuuf miseensota isaanii qabatanii itti afan kun qabsoo bilisummaa Oromoo bakka turerraa fuulduratti tarkaanfachiisan moo duubatti deebisanii kana maaliif kaasne yeroo garaa garaatti waan jiru Oromoon keenya jabeeffatee bira dhaabbachuurraa qaawwaa turee qeequutu yeroo hedduu uummatanis namoota tokko yeroo sana kaasan ni dhageenya. Qeeqni gaariidha. Haa ta'uti qabsoo kana fuulduratti tarkaanfachiisan yoo ta'e maaliin ifa? Yoo immoo hin tarkaanfachiisne yoo ta'e immoo maal sirreessuu qabu? Hanqina maaliitu jira jettu isin akka hayyuu Oromootti akka hayyuu seenaa addunyaa beekutti? Naaf galchi jaaldaandii gaaffii kanaan wal fakkaatuun Profeesar Mahammad Hasaniif qaba. Profeesar waltajjii yaadannoo hundeeffama ganna 60ffaa waldaa afran qalloo irratti dubbii jajjabduu dubbattan keessumaa waa'ee wooboodhaa onnattanii dubbatuudhaan hawaasni Oromoo haala amtuu kee tureef har'allee keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf ilmaansaa wooboo jabeessuu akka qabu dubbattanii turtanii kun eessaatii maddamee gaaffiidhuma jaaldaandiin wal qabsiisaati wal fakkaattiifan isinitti seene naaf galchaa kanarras irra ba'aa fayyaa ta'a. Isin lachuu hedduu naa galatooma. Murtiin liidaroonni waboo 2018 godhan akkuma dhugatti landmark in modern Oromo history. Laal odoo yogguu isaan ni galla ja'anii galanii qabsoon Oromoo probably amata 50 yoo at least 25 duyda duuba akka deebitu. Uummanni tokko yogguu psychologically disarmed ta'e gize fixa deebi'anii qabsoon deebitee ni haati itti fufaa ammoo wareegama wasana hin qabneetu ammaa kana daran dhufuu danda'a. Warri har'aan tana silxaanarra jiru muratanii kan balleessuu barbaadan kana balleessan akka deebi'anii lamada hin kaane ja'anii tanaa jecha murtiin sun murtii cimtuu bakka har'aan tana uummanni Oromoo jiru bakka har'aan tana qabsoon Oromoo irra jirtu. Bakka ajaa'ibaati takkaa bakka tana geenyeen beeyin takkaa bakka tana geenyeen beeyin har'aan tana xiqqaattuu guddattu waboon Oromiyaa cufa keessa wal geessee jirtii bar yoo daranuu ammaan tana Harargetti daranuu hidda hidhatte Arsitti Baaletti amma eeriyaa lameen kanatti hedduu jajjabaachaa jirti Wallaggaa hanqasitti Wallorraa hanqa Booranatti maal jeenaan ji forsiin tokko akkuma mallas jee uummanni Oromoo guyyaa inni ka'e wanni isa dhaabuun danda'u hin jirtu dhugumaa bar harka 100 laal wanni amma irrataa uummanni keenya walii dirmachuu wal hubatee lafaa ka'uu yogguu tokko badu callisanii taa'uun tun badi arrata isaaniiti boru ganama teenya ja'anii baruun dirqama isaaniiti. Warri har'aan tana silxaanarra jiru warra xiqqoo takkallee uummata keenyaan rifan. Uummata keenya balleessu barbaadanii bar. Taargeetiin isaanii allaayinsiin isaanii isaan illiitii Amaaraatii wajji godhan maali? Oromiyaa diiguu, sabboonummaa Oromoo cabsuu, Oromummaa diiguu bar balleessuu bar. Maal jechuun badii uummata keenyaati akka haareetti sirni sun maal jeenaan jee turuun danda'u. Empaayerii cuftinuuhuu gizeen yogguu geesse ni bada. Gartee badee qabrii keessaa Abiyyi Ahmad isaa fi warri isa marsee isa duuba qaanii wasana hin qabne bara nabii inni nabii jechuu turaniimi rabbii erga jechuu turaniimi. Namticha badaa dhiiga uummata keenyaatiin harka dhiqate nabii rabbiitu erga ja'an. Tanaa jecha murtiin waboon liidaroonni waboo amata 4 dura godhan lakkii nuti sibiila lafa keenyee hin gallu ja'anii ala hafuun sun
guyyaa tokko seenaan ummata keenyaa yogguu barreeffamu akkuma dhugatti new chapter gaafii takka malee major landmark odoo sun ta'uu baatte badii wasana hin qabneetu laaftu ta'aa fi bara ummata fixuu ummata diiguu Oromiyaa tootaalii jijjiiruuf namni miliyoonni meeqa gamaa gamanarraa buqqaanii Oromiyaa galanii ummanni keenya eega gandaggalee bara adda jirtu minority godhanii essentially yoo bakka kudhanitti addaan baasan wal nyaachisan ummanni yogguu bitame laaftutti fi walafaan garagalee wal nyaata. Mootummaan kana dalaydi dalagaanis tanaa jecha murteen sun waan ajaa'ibaati. Ummanni keenya waboon akka laalcha kiyyatti ilmaan isaaniiti. Qabsoon isaanii qabsoon waboo qabsoo ummata keenyaati bara. Wareegamni waboo boru ganama liidara taanee boru ganama dachii ummata keenyaa saamnee jiraannaaf miti bara. Ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba. Mootummaa isaanii qabaachuu qaban. Hayni ummata keenyaa eegamu dachiin ummata keenyaa odoonuma ummanni keenya jiruu dhaalamuu hin qabu. Kanaan lafaa kaan himi. Everything waniin anjeetun waan dhugaatii himi. Tanaaf namni meeqa wareegamaami. Ijoolleen amata 20, 25, 30. Warri sanirra guddaa gizeeta dhihootan maaltu hedduu na gammachiisan seeta. Nama manguddoo nama 70 keessa jiru ka amata meeqa qabsoota na keessa ture ka walaloo dubbatu arkeetiin imimmaan na fidee beeyta. Laal seenaa ilma namaa keessatti warri waa jijjiiru yoggayyuu nama xiqqaatu muratanii lafaa ka'anii ummata gurmeeysanii ummanni dantaa isaa akka baru kan godhan. Ameerikaa keessatti yogguu 1776 qabsoo bilisummaa yogguu eegalan amata 5 duraa 5% qof ka qabsoo san maddii dhaabbate. Booda namni bareete yogguu bilisummaan dhufuu isii harka 100 beekamtu namni maddii dhaabbate. Laal kitaabaatu jira daskii kiyyarra jira 1776 jira. Barnoota ajaa'ibaa kitaabni sun naa kennu obboleessa kiyya. Qabsoon dura yogguu eegaltu nama xiqqaa nama murata. Nama dantaan ummata isaa sammuu keessatti hidda hidhatte jiruun tiyya dantaa ummata kiyyaati. Dantaa ummata kanaatiif ni wareegama je'ee nama lafaa ka'e. Sani wallee jijjiirraa ka fidu. Yaada ummata keenyaatis kamma jiru ka ala jiru bara diaasporaa keessatti dhugaa dubbachuuf warra waliin dhawee afaan faajisuu barbaadu dhiisi 90% ummanni diaasporaa waboo wajji jiraa bara. Hanqa dandahan gargaarsa waan dandahan ida'uu barbaachisa malee 90% namni keenya ka ala jiru wabo. Laal har'aan tana tooftaa haaree baafataniiti warri biltsiginnaa karaa kamiini waboo dadhabsiifna jedhanii nama erganiiti ala baasanii manguddoo fa'a wajji wal arkanii gargaarsa waboon geessinaa jedhanii bara. Karaa lafa dirree baasanii dubbachuun danda'an. Maaliif ni saaxilaman? Mootummaan biltsiginnaa mootummaan akka tanatti baddu mootummaa dhiiga namaatiin naggaddu badii ummata keenyaati badii qabeenya keenyaati mootummaa ummata keenya gubdee jiraatu tun mootummaa miti obboleessa kiyya. Namni tana maddiin dhaabbadhe guyyu warri kana godhu guyyaa tokko ni saaxilaman. Saaxilamanii badii goonee dhiifama jedhanii aadaa ummata Oromoo keessatti yoggayyu namni amballeeyse naaf hin galle ture nin jijjiirama yogguu jee ummanni keenya dhugumatti onne bal'ataa bara sammuu bal'ataa. Kanaa jecha jijjiirama sana hin qabneetu as deemaa maal jedhanaan jee. Qabsoon eegalamte hidda hidhatte akka laalcha kiyyatti I hope I am right. Qabsoon Oromoo duuba duubaniin hin deebitu hin dandahamtu sun. Gacimteeti
sirna badii ummata keenya irratti badii humna Oromoo gubbarratti ijaaramte san sirni sun karaa qabataa ummanni keenya biyya isaa ijaaratee jiraata jeetiin harka 100 aman. Tana an waa takkallee barbaadeetii miti. Ummanni keenya baduun qabu akka ummatatti jiraachuu qaba. Ummata bal'aa Afrikaa keessatti ummata lamandiitii bara obboleessa kiyya heddumminatti. Kanaatu biyya san keessatti tuffatama. Akkamitti namni tuffatamee jiraata? Ar'allee arrabfamaame xiqqeeffamee biyya Oromiyaa keessa Oromiyaa malee bakka taabotiin samirraa bu'u ni jira. Maal jechuun dachii saamuu bara. Tigiraa keessatti taabotiin bu'a. Biyya Amaaraatti taabotiin bu'a. Afaaritti bu'a. Biyya Sumaaleetti Saawuzi keessatti ni bu'a. Dachi saamista dachiitii bara. Gartee tanaa jecha qaaniin ummata keenyaa badiin amma jirtu tun beeyti tun akka jirtutti warri ar'aan tana dantaan bitamee biltsiginnaa jala gale isaanillee barbaru ganama ni dammaqan jeetiin abdii godha. Laal biltsiginnaan qeeransaa beelame garagaltee wal nyaatti ifiifuu wal nyaattii bara. Wal balleessan ifiifuu wal balleessan. Mee haalaallu xiqqoo dubbiin eegguu hammaachaa deemte warruma isaanii gale kanaahu gudi godhuu jiraatan. Ammoo cufarraahu ta dhugumatti qaanfachiiftu. Namaan dur nama san waan ta'e odoon hin barin kabajuu ture. Kaar'aan tana alaa galanii qabsoo abaa'oo keessa turanii mootummaan tun mootummaa Oromooti jedhanii warri haasa'u saniihu dulluma keessa mootummaa Oromooti jedhanii yogguu haasa'uun hanqamte akka if xiqqeessan hanqamte akka ummata keenya tuffatan namni bakka dhalatillee dhaquu hin dandeenye har'aan tan Finfinnee keessa taa'ee biiraa dhugaa waxii nyaachaa mootummaan tun mootummaa Oromooti. Mootummaa kana maddiin dhaabbadha jechuun haqa. Ammoo mootummaan nama nyaattuun tun mootummaa Oromooti miti. Mootummaa Oromoo balleessuuf lafaa kaate jechuu barbaadeeti. Waa meeqa harka qabsoo keessatti namni waa meeqa harka. Waa meeqa harka tanaa jecha cufaahu waa'een amma dubbadhu tana cufaahu wanni fiinxa baasu qabsootan. Ummanni keenya irra guddaan kaar'aan tana yoo dubbiin hin galaniif yoo Itoophiyaa diigamaa jedhee abjuu keessa jiru. Dachiin eessa dheeyxe obboleessa kiyya. Itoophiyaa diigama yogguu jedhan bar namaa afaan faajessu maaltu diiga biyya? Dachii maaltu diiga? Ummanni dhumuu qabaa biitti bakka takka taa'uuf hin qabu sun. Ummanni dhumee dachii maal taate? Akkasumatti haftii bar. Laacha kanallee akka gaariitti sirni jiru kun bada walqixxummaa namaan fudhatan aadaa tokko qofa afaan tokko qofa namummaa tokko qofa biitti takkalleen akkasitti amata 1,000 dura odoo eegalamteessu waan biraati sanillee laal biyya Ingiliz United Kingdom jechuu kiyya biyya saniin ture amata 8 obboleessa kiyya biyya 4 Wales Scotland Irish England almost amata 400 ol kan aadaan Ingiliz itti hidhatte namuu afaan Ingiliz dubbata afaan Walish badee ka Scottish badee ka Irish badee amma Ireland South Ireland independent afaan Ingilizin dubbatan identitiin isaanii immoo isaantu lolee bilisummaa bahe har'aan kana Scottish afaan isaanii revive godhaa jiran guddisaa jiran Walish afaan isaanii guddisaa jiran identitiin ummata hin baddu namni tana baruu qaba even amata 400 booda biyya kalee ijaaramte badii ummata keenya irratti cabinsa humna ummata keenya irratti ijaaramte tun ni diigamti sammuu bar biyya diigamuu jechuun sammuu namaa keessatti biite akkamitti diigamti sirni ni diigama sirni ilma namaa yoggayyuu ni diigama yogguu dargiin qabattu
sirna Haile Sillaasee diiganii turanii bar. Ammoo dargiin sirnuma saniin waan identity ummata tokko namummaa afaan aadaa sanumaan itti fufan. Yogguu TPLFin EPRDF silxaana qabatan sirna kana jijjiiraa sirna federaalizim warra har'aan tana sirna federalizim addunyaa irratti ummanni kompleksi ta'e takka Hindi hin jiru. 1,300,000,000 people wajji jiraatan sirna dimokiraasii jalatti bakka hayni eegamee mootummaa 27 bakka adda addaa kan jiru keessatti alfaabeeta fidhaniin afaan isaaniitiin gartee ni danda'amti dubbiin dubbii yaadaati. Warri sirnuma dursan deebifna ja'an sammuu namaa keessatti biyya diiguu jiran. Practically amma Tigreen deebitee jara silaa dur amantiin tokko walitti hidhatanii jiran Habasha jechuun turanii amma deebi'anii achi bulanii walumaan fakkaannee bara. Ilma namaa siifin gabaabsa maal jechuu barbaadeet ilma namaa qawween yeroof ni bittaa ammoo permanently numan danda'amu. Keessaahu ummata dammaqe. Ummanni keenya har'a dammaqe. Tasanii shakkii takka illee hin qabu. Ummanni keenya dammaqe. Tanaaf ifirra lolaa bar. Ummanni dammaqe ifirra lola. Yogguu ifirra loltu ilmi namaa si kabaja. Yoo ati if tuffat xiqqaa guddaa si tuffata. Tanaaf qaaniin amata 150 ummanni keenya jala ture sun hafuu qabdi. Ka hambisu every individual sammuu isatti bilisummaa if baasu qaba. Laal seenaa ilma namaa keessatti gabrummaan badduun si cabsanii sirra taa'uu miti bara. Sammuun teeguu gabroome. Har'allee hedduu jira ummata keenya keessa warri sammuun gabroome. Warra sammuun gabroomeetu dantaa xixiqqoon ummata keenya gurgurachuu barbaadaa bara. Waan bakka takka illee naman geessine isaanillee faayidaa takka illee hin qabdu beektaa waan ummataa yaaduutu irra faayidaa qaba jechuu barbaadeeti. Ummanni yoggayyuu ni jira abiyyi bar niin balleessa yoo waaniin an je'e fudhattan malee amata 1,000 akkan kaaneen isin godha je'e nama dubbatee bara. Ilmi namaa seenaa ilma namaa keessatti namni ummataan balleessa je'e lafaa ka'e. Dhumti badii isaati. Ummanni hin badu. Ummanni hin badu. Namni hedduun ni wareegama waan dirree bahee qabeenyi ni bada ammoo abadan ummanni hin badu. Namni keenya kana baruu isaan barbaachisa. Har'a haala gaariirra jira. Kana daran sirna kana ka xumuratti godhu qabsoo waboo qabsoo ummata biraa ka naannoo keenya jiru. Warra if bulchuu barbaada. Kanaatu ultimately xumura godhanii sirna isaanii ta'u yoo nagayaan akka ollaa ta'anii wajji jiraatan ilmi namaa irra guddaan laalcha idar ollaa gaarii ta'anii laal ummata Afrikaa dhiise Awurooppaan amata 500 wal lolanii endless lola waa meeqa godhaniiti booda baranii namuu dantaan isaanii kabajamuu qabdi ja'anii mootummaa adda addaa ijaaratanii amma biyya Belgium ja'an biyya xiqqoo bara arsirra xiqqaatti Belgium afaan 3 dubbatama obboleessa kiyya afaan 3 ka adda addaa official itti dalagama afaan keenya ka biyya san keessatti 19th century lingua cufaahu afaan namni daldala kan itti bitatan itti gurguratan wallorraa hanqa Keeniyaatti Wallaggarraa hanqa Sumaaliyaatti afaan sani balleessuu barbaadan. Ummanni keenya kana ni fudhata? No. Hin dandahamtu. Tanaa jecha qabsoon ummata keenya bilisummaa baasuu qofa kan hin tahin sammuun jechuu kiyya. Sammuun fizikaaliis karaa cufaan karaa laalchaatiinis sanbira dabranii ummanni keenya abbaa biyyaa tahee biyyuma isaa keessatti uffatamee bar jiruun du'u jechuu bar namni tuffatamee jiraachuun jiruun du'u jechuu bar duuti silaa isiin haftu namni kamitti jiruun du'a
du'aa deemu jechuu bar. Har'a dantaa harkadhe sun hedduu nama qaanfachiifti. Siifin gabaabsaa maal jechuu barbaadeet qabsoon har'aan tana ummanni keenya godhaa jiru. Waboon godhaa jiru kun ummata keenya sammuu isaaniiti bilisa baasa. If akka ummatatti if kabajee mataa ol qabadhee abbaa biyyaa abbaa qabeenyaa mootummaa tiyya qabaadhee jiraachuun danda'a jedhee ifitti amana. Yoo sun yaanni sun iddee hidhate dubbiin the game is almost game is over jechuu bar. Waan akkasiisanii tanaa jecha murtiin liidaroonni waboo godhan really very decisive waan ajaa'ibaati. Jijjiiraa wasana hin qabne next generation yogguu qorannoo godhan chaaptara haaraa seenaa Oromoo keessatti odoo yogguu sengalanii akkuma harreefu jedhee akkuma liidaroonni abaa'oo har'aan tana bara nama 800 olii mana hidhaa jira balleessa kiyya. Maal balleessan? Maal balleessaniiti mana hidhaa keessatti tortoran? Ummanni Oromoo leadership kan qabaanne bar. Abiy lafaa kaaseen jiru obboleessa kiyya. Wanni abaa'oon galaa je'een eega takka galan captive ta'an. Captive jechuun namuma hidhaa keessa jiru jechuudha. Guyyaa fedhan si hidhan, guyyaa fedhan si gadhiisan, guyyaa fedhan wanta si godhan. Ilmi namaa laal jijjiiramni biyya san keessatti yogguu ta'e amma biyyaan an jiru biyya Ameerikaa tana keessatti waan second amendment jedhanii jira. Maal jechuun ilmi namaa haqa qaba qawwee qabaachuun if eeguuf qabeenya isaa faamilii isaa eeguuf. Boru ganama jijjiiramni Oromiyaa keessatti yogguu dhufu ummanni keenya laal mootummaan Minilik jaare hanqa irratti mootummaan takka ummanni keenya qawwee dhiisi waraanallee billawallee habalee waa takkallee meeshaa lolaa akkan qaban ummanni biraa qawwee qaban. Ummanni Oromoo maaliif mootummaan dhuftunuhu ummanni keenya totally disarmed akka ta'u maaliif godhan? Ummanni umaa harkaan qabne yoggayyuu ni caba ni bada. Namni keenya har'a eeriyaa waboon hin jirre keessattuu ummanni keenya if defend godhuu danda'u akka duritti waraanaan if defend gootu har'aan tan. Bakka meeqarraa deemaniiti qawwee bitatanii warri illiitiin Amaaraa warri qabeenya qabu qabeenya Oromiyaa keessa horan namaan beeka nama tokko ka qabeenya wasana hin qabne irra guddaa waan Abiyyi kenneef ka qawwee Kilaashinkoof 200,000 ol bitee ummata isaaniitiif hire obboleessa kiyya. Tun maal jechuu ummanni Oromoo akka diigamu jechuu bara. Qawween ummata keenya cabsanii har'aas qawwuma tanaan itti fufnaa. Sun abadan hin taatu. Hanqa waboon jirtu ni jiraatti. Addayyuu waliin geessi yeroo gabaabaa keessatti lolli deemu kun xumuramuu danda'ama. Ummanni keenya alatti yoo ka'e torbaan tokko jiraachuun hin danda'amtu. Torbaan tokko. Odoo amma yogguu waboon Wallaga keessaa lolte, Harar keessaa lolte, Walloo keessaa ni lolan, Gujii keessaa ni lolan, Arsii, Baale, Jimma, Elbaabor keessaa lolan, mootummaa tammi ka isaan qaqqabuu dandeessu gartee. Maal jechuu barbaadeetu ummata Oromoo harka jirti. Tamma deemtu tana gabaabsuun ni danda'amti jedheeti. Dantaa isaaniitiif, egeree isaaniitiif ummanni keenya wal dhagahee gurmaawee qabsoo waboo ijoollee ilmaan isaanii tana karaa danda'aniin gargaaranii akka qabsoon tun xumuramtu godhuun dirqama jedheetiin amanaa. Dhiifama yoon hin dubbii heddummeessu. Baay'ee bareedaadha Profeesar yaadotuma murteessoodha kan kaasaa jirtan kanumaa fi isin hirkatti dubbii dhiisne gara gaaffii biraatti ceena. Egaa ABO'n jaarmiyaalee hidhannoodhaan socho'an waliin
tumsa godhatee ture. Tumsa waliin taasise keessaa dhaabbileen mootummaa jechuun rakkisaadha. Murna bilisiginnaa amma aangoorra jiru lolaa jiran keessaa TPLF tokko ture. TPLF waliin waliigaltee taasifame sana namoonni yeroo ija shakkiitiin sababa kan 1991-92 kaasanii yaada kaasantu jira. Egaa waan kana akka jaarmiyaattis akka uummataattis maal gochuu qabaa jettanii kaastuu haala waliigaltee kana irrattis immoo maal jechuu dandeessu? Waan keessa darbameef haala amma deemaa jiruun wal qabsiistanii yoo waan nuun jettan ayyee jaalxiiqi kanarratti osoo dhimma TDF qabsoo dhimma kanaan wal qabatu ilaalchisnee keessaan bahin gaaffiitti daatu yoo qabaatte carraan sii kenna. Fayyaa ta'e jaaldaan dhugaadha gaaffii wal fakkaatu tokkoon qaba. Profeesar guyyoota lamaan kana kan arginu jilli ergama addaa USA Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan durfamu Maqalee deemanii hooggantoota TPLF waliin mari'achaa turanii waggaa tokko dura immoo muummeen ministeera Impaayer Itoophiyaa Koloneel Abiyyi Ahmed TPLF kanaan booda daakuu bubbeen fuudheedha abadan walitti qabuun hin danda'amu jechuudha miidiyaaf abadan deebi'ee akka isaaniin kanatti dubbatee ture. Warri sun ka'uu qofa osoo hin taane kun addunyaanumtu sadarkaatti barbaadanii lafa isaanii magaalaa isaanii dhaqantu jira. Kanarraa uummanni Oromoodhaa maal barachuu qaba? Warri kun jabaatanii sadarkaa kanarra ga'anii akka barbaadaman maaltu isaan taasisee gaaffiidhuma jaaldaandii waliin wal bira qabaatii yaada keessan nu qooda. Kun gaaffii dhugumatti hedduu bareedu excellent question.